olmaa Oromiyaatiin Abiyyi gariin gaarreen Harargee dirooniidhaan rukutee akka nuun jedhanitti akka dhageenyetti Meessoo aanaa Meessoo keessatti gaarreen jiranii waboon jira jedheeti gaarreen sana keessa deemtee boombiidhaan rukutaa turte jedhanii jiru. Boombiidhaan iddoo baay'ee haleeltee jedhanii jiru. Egaa kuni waboon jira jedhaniiti dheengaddaa waan achitti baay'ee salphataniif keessattuyyuu rukuttaa hamaan irra waan ga'eef achirraa kan ka'e kan waan haleellaan diroonii kunii gaggeeffame. Haleellaa diroonii kana egaa duraan diroonii jalqaba kan isaan fayyadaman Oromiyaatti keessattuyyuu lixa Oromiyaatti naannoo Beekii fa'aa maal hooggantoota waboo ajjeesuudhaaf itti fayyadamanii ture. Sun hin milkaa'iniif hafee achiin booda iddoo baay'eetti yaalanii otoo milkaa'iniif hafee gara Beenishaangulis keessanii achi keessas namni hedduun waan jalaa dhumee fi loltoonni gara kaabaa yookiin immoo Tigraay wajjin waraana godhame kana gadi miti dhiyaa Oromiyaatii fi Beenishaangulitti kan dhume. Kanarraa kan ka'e egaa yaalanii achitti milkaa'uu fi dinnaan immoo gara Harargeetti geessan amma gara Harargeetti geessanii egaa uummata keenya ganaa uummata nagaa kanaan miidhuudhaaf egaa itti qophaa'aa akka jiranidha. Kun sodaachisuudhaafis akka ta'e ifaadha. Keessattuyyuu karaan suni karaa Meessoo kuni karaan Bordoddee kuni karaan Cirootti gadi geessu kuni inni kun hundumtuyyuu karaa baay'ee guddaatti gara Dirree Dhawaa geessu akkasumas karaa Jibuutii sanitti baay'ee kan dhiyaatudha. Kanaaf karaan suni takka waboon cimee qabate jennaani achiin booda karaan suni bahuu karaan suni rakkisaa ta'uu danda'a. Kanaaf isa sana dhaabuudhaa fi keessattuyyuu Harargee keessatti qabsoon kun finiinee itti fufa taananii rakkoo guddaa fida jedhanii amanaa jiru. Keessattuu naannoo sanaa durii jalqabee waggaa 40 dura Elemoo Qilxuufaa naannoo sanatti qabsoo kana gadi dhaabanii Elemoo Qilxuufaa waggaa 40 waggaa 50 yeroo qabsoo eegalanii qabsoon bilisummaa naannoo sanatti waan eegalee fi uummanni suni kanuma dhagaa waan guddatee fi fuulduratti naannoo ibiddi kun naannoo kanatti qabatee dhaamsuun hedduu nu rakkisaa. Karaanis immoo karaa baay'ee murteessaadha. Harka lama nuti waliin caalchisnu isaan kan jedhanidha. Isaan marii isaan irratti kan kaasanii harka lama dhiyaa Oromiyaa irraa ulfaatadhas nu barbaachisas jedhaniiti kan isaan amananii. Karaan suni karaa bahaa waan ta'eef karaa meeshaan galuunii fi meeshaan bahu waan ta'eef karaa sana dhabnee jennaanii nu dhume jechaa jiru. Sanaan alas egaa ammatti kan isaan baay'ee irratti hirkatanii ifatti hin baasanii malee akka diinagdeetti kan isaan qabatanii jiranii. Akka diinagdeetti kan isaan qabatanii jiran jimaadha. Jimaan yeroo tokko tokko sadarkaa lammaffaa yookiin sadaffaa ta'aa meeshaa biyya alaatti ergamee sharafa biyya alaatti galchuudha jechuudha. Kanaaf inni suni yoo jimaan suni keessattuu jalaa gufatee achiin booda diinagdeen inumaayyuu bade kun caalaa jalaa baduudhaaf deemaa jira. Kanarraa kan ka'e sodaa guddaa qabu. Kanaaf naannoo sanatti waraana hedduu waraana addaa bobbaasuu ni danda'u jedhamee yaadama. Kanumaan egaa naannoo kun of eeggannoo guddaa barbaachisaa. Warri himaammata baastanii fi warri naannoo san sochootan kanuma baruudhanii wanta barbaachisu hundaa of eeggannoo barbaachisu hundaa akka gootanidha. Ittaanee PP Oromiyaa ammas walii hin galle. PP Oromiyaa hin dubbatinaa koriin hundaa'ee koriin kuni waan hundaa qulqulleeffatee akka himuu jedhanii koriin sadeen suni erga hundaa'een booda koriin suni hojichaa hojjetamu jedhamee jira. Garuu koriin sana otoo hin eegin walitti dhaadachuu fi walchifachuu wal arrabsuun akkuma itti fufetti jira. Kanaani gangaasani har'a Feesbuukii isaa irratti akka himetti sodaachisuun hin taatu na sodaachisuun
suudhaan homaa wanti fiddan hin jiru. Ani qabsootti kanan galee lubbuu kootii sodaadhee miti. Kanaafiyyuu dhugaa jirtutti dhugaa jiru baasuun barbaachisaadha. Yoo sodaachisa keessan kana yoo akkasitti na sodaachistu akkasumatti bilbilaan na sodaachistu ta'ee akkasumatti dhaadannoon keessanitti dhufa ta'e icciitii biraatiin baasaa icciitii biraa baay'een baasaa kanaanii wal saaxiluutu dhufaa wal saaxiluu kana feetu yoo ta'e itti fufaa anis ittan fufaa jechuudhani dhaadatee jira gama biraatiin taayyeenis waanuma akkas fakkaatu wayiiti kan inni jedhe egaa duulli kun itti fufaa duula kanaa cimsinee itti fufnaa keessattuyyuu dhugaan ba'uu qabdi waan jedhu kana qabu warri kun immoo lakkii jedhaniiti egaa karaa garaagaraatiin doorsisaa jiru jedhanii jiru egaa warri kuni warri gariin kuni humna qaba jedhamee amanamaa even warra achi keessa jiraniyyuu baay'een abiyyi mataa isaatiin warra garagarchuu danda'udha humna guddaa qabu waan ta'eef humna isaanii kana salphumatti tokko qabeenya waan qabanii fi humna qarshii waan qabanii fi sanatti fayyadamuudhaanii waan barbaadan gochuu ni danda'u. Kanaaf salphumatti akkuma nama akkanumaanii darbatanii kaasuun baay'ee ulfaata. Jara lamaanitti iyyuu abiyyittis hin ulfaata. Warri kun akkanumaan wixxirfatu. Abiyyitu duuba jira. Abiyyi abdataniiti malee sanaan ala wanti isaan qaban hin jiru. Caasaan isaan qaban hin jiru. Humna maallaqaas wanti qaban hin jiru jechaa jiru. Kana waan ta'eef egaa hagam akka dhugaa ta'e hin beeknu garuu walgahii bilchiginnaa san irratti bakka Shimallis jirutti taa'anii Shimallis hidhuu qabdu, qorachuu qabdu, hidhuu qabdu jedhanii egaa fuulduratti kallattiidhanii walgahii abiyyi sana keessatti taayyeen akkas jedhee Shimallis bakka jiru Shimallisiin akkas jechuun suni waan hin eegamne jedhamee jira. Garuu baay'ee tarii abiyyuma abdateeti malee wanta biraa wanti inni jedhe hin jiru. Dubbiin waan biraa ta'uu danda'a jedhanii namoonni dubbatan jiru. Waan kun egaa dhugaadha. Mirkaneeffachuu hin dandeenye. Duuba maaltu jira kan jedhu kana duuba dhuguma malaammaltummaadha moo rakkoo biraatu jira kan jedhu kana wanti qulqulleeffatame hin jiru. Garuu oduun tokko tarii warra garee Shimallis kana fa'aa gargaaruudhaaf ta'uu danda'a yookiin immoo dhugaas ta'uu danda'a hin beeknu. Yeroo bilchiginnaan gun'amee yeroo bilchiginnaan rakkoo guddaa keessa galee warri wayyaanee abbuuti hanga Dabra Biraan gaafa geesse jettu bilchiginnaan raafamtee bilchiginnaa keessa gariin tokko garmalee sodaachuurraa kan ka'e kana hundaa kan nu godhe warra kanaadha garee abiyyi Oromoo wajjin walitti nu buuse Oromoo wajjin walitti nu buuse Amaarraa jala galee Amaarri kan waa tokko nu goone kan wayyaan illee nurraa ittisuu hin dandeenye kun jarri dhufee jira kanaaf bannee jirra kana waan ta'eef uummata Oromootti deebinee uummata Oromoo dhiifama gaafannee warra hidhame gadhiisnee achiin booda Oromoo ofitti qabu qabna. Oromoo ofitti qabnee Oromoo yoo Oromoo irratti hirkanne yoo nutu balleesse jennee yeroo sanitti waan tokko isinitti himnee turre abiyyi anatu balleesse abiyyitu balleesse jedhaatoo narratti qabsaallee jedhanii sanaafi Oromoo ofitti qabnee Oromoo ofitti deebisnee achiin booda karaa Oromootiin wayyaanee fuuldura dhaabachuu wayyaa. Yooma Finfinnee galtellee uummanni Oromoo nu duukaa gaafa ta'ee waanuma durii sana kakaasne uummanni Oromoo lakkii jechuu ni danda'a. Akkasitti jalaa bahuu dandeenya. Yoo akkas goone qofa yoo uummata Oromootti deebine qofa uummanni Oromoo hamma tokkollee harka nurra qabuu danda'a jedhanii kaasanii jedhanii achiin booda tolee jedhameeti waa'een Jawaar fa'aa ba'anii maaliin kuni yeroo san ka'ee jedhama sanarratti walii galamee hundumtuyyuu tole jedhee achi erga hojiitti galameen booda wayyaaneen otoo Finfinneen ga'ini
duubatti gaafa deebitee jettu gareen kuni gareen Shimallis fa'aa kuni akka biyya gananiitti yeroo sanitti fuuldura dhaabbatanii inni qabsoofna hin dhoofna wayyaanee jechuurra lakki araaramuu wayyaanti araara uummata Oromoo qabachuu qabna jedhanii waan jannoo biltsiginnaatiin ala yookiin immoo jannoo laamshaa waan qabataniif isaan lefesfes jedhan sanii jechuudha. Lefesfes amaraarii sana waan ta'aniif isaaf jecha amma saaxilaa jiru. Isaaf jecha amma warri kun haaloo irratti ba'uudha fi kana maaliif jettanii kana maaliif gootanii jedhanii haaloo irratti ba'uudha fi isin durumaayyuu amanamoo miti. Durumaa ummata kanaaf jechuun biltsiginnaadhaaf amanamoo miti. Otoo rakkoo guddaan tokko nurratti dhufee jalqaba warri nu ganee abaa'otti galu siniidha, wayyaanitti galu siniidha jedhaniiti jedhu. Egaa kun hagam akka dhugaa ta'e mirkaneeffachuun nama rakkisaa. Oduu jedhu qofa isinitti himne nuti yoo dhugaa isinitti fakkaate fudhadhaa lakkise hojjettanii dhiisaa. Warri gareen Shimallisis waan ofii odeeffatu ta'uu ni danda'a. Warri kunis immoo gara isaaniitiin wanti isaan odeeffatan numa jira. Egaa isaan riiziniin isaanii haga ammaa kan isaan kaasanii malaammaltummaadha, korraapshiniidha, giraandi korraapshinii keessa galanidha. Giraandi korraapshinii keessa akka galan har'aa miti kan beekame. Giraandi korraaptariin Abiyyi caalus hin jiru. Yaa xinnaatu yaa guddatus immoo hunduu korraapshinii sana keessaa argateera. Abiyyis beekatii fi nyaadhaa jedhee gadhiiseti achiin booda hundumtuyyuu saamichatti kan gale. Haa ta'u malee amma tokko jijjiiramni hin jira karaa diinagdee kanaanii. Amma warra akka malee nyaate sanirraa gara biraatti jijjiirachuudha. Keessattuyyuu warri Amaaraa caalaa saammachuudha fi karaa qopheeffachaa jiru. Ittaanee faannoon walitti garagartee jirti. Faannoon kan walitti garagaranii faannoon kana dura baay'ee walitti garagaranii waan garagaraa gochaa turanii. Egaa lafa jala yeroo san waraanatu ture, waraanni hin dubbatamne. Duraan dursee dhimma faannoo kana egaa ammallee biyyattii keessatti balaa guddaa kan baatee deemuu fi balaa guddaan kan jiru. Balaa guddaan kan jiru isaanuma biraa isaani kan balaa guddaa fidaa jiru. Duraan dursee humni kun maal akka ta'e hin beekamu. Humni kun eenyu egaa hooggantoota qabnaa jedhu eenyutu akka isaan hidhachiisee meeshaan waraanaa eessaa akka argatanii akka amma jedhamaa jirutti biyya alaarraallee akka deeggarsa qabanidha. Diyaasporaa keessaa deeggarsa akka qabanidha. Egaa hagam baay'inni isaaniis hagam akka ta'e hin beekamu. Garuu kan tilmaamamu hanga 20,000 hanga 30,000 jedhama. Eenyutu akka galaa dhiyeessuufis hin beekamu. Amma akka isaan jedhanitti nuti wayyaa mataa keenyaa qabnaa jedhu. Wayyaa akka loltuutti jedhu. Kana jechuun egaa wayyaa mataa ofii qabaatanii kana jechuun ofishaaliidha jechuudha. Ofishaal gaafa jedhamu isaan qaama mootummaati moo qaama mootummaa miti. Inni kun gaaffii guddaa uumee jira. Foolleen mataa isaatiin wayyaa mataa ofii qabaa ture. Wayyaa mataa ofii qabaa ture gadaan jalatti hundeessee maaliif diigame suni? Akkamitti diigame suni kun akkamitti kan akka hin diigamne godhamee qawween kennamee fi hidhannoon kennamee fi waan hundi godhame. Kanaaf suni akkasitti otoo jiru egaa waan tokko rakkoon tokko otoo irra hin ga'iin isaan akka barbaadanitti waan barbaadan gochaa yeroo barbaadanitti bakka barbaadanitti waraana banaa maal gochaa turanii amma icciitii baasee jira tokko icciitii inni baase kana dhaggeeffadhaa kunooyi. የህዝብ ተቆርቋሪ የህዝብ ልጅ ካለ አለ። ይህ ካለ ደግሞ በግና ሰንሰለት የተዋቀረ መሪ አለ። የራሱ ዩኒፎርም ያለ የራሱ ወጥ መገፋነት የህዝብ ደራሽ የሆነ አስተሳሰብ ያለው ሊሆን ፈልጋል። አሁንም ያንን ዓላማ አንግበን የምንታገልና የምንዋጋ ጀግኖች ጓዶችም አሉ።
እነሱም በአመራር ደረጃ የታለቃ ገባ የብርጌድ አዛዥ ነው። እኔ በምክትልነት ነው የብርጌድ እንትን የሚለው እሱ ብርጌድ አስተዳደር ነው። የብርጌድ ኮማንደር ነው። ኮማንድ ነው የሚመራው። ሌሎችም በሎጂስቲክ የሚመሩ እነዚህ አገኝ አየለ ምናስጠፋ ገዛል የሚባሉ አሉ። በዚህ ማዕቀፍ የተደራጀ ፋኖ የአገር ተግባሩን በይፋ መከላከያ ላይ በመተኮስና መከላከያን በመግደል ቦታ ተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ከቤንሻንጉል ጀምሮ የተለያዩ ግንባሮች ላይ ለዘጠነኛ ጊዜ አሁን የመጨረሻ ለዘጠነኛ ጊዜ ውጊያ አድርገናል። እኒህ ውጊያዎችን egaa ilaala amma kana kan dubbachaa jiru hoogganaa faannoo Goojjam. Hoogganaan faannoo Goojjam akka jechaa jirutti waraana kana yeroo garaagaraa geggeessaa turre. Beenishaangul keessatti geggeessaa turre. Beenishaangul keessatti waraana geggeessaa turre. Iddoo garaagaraattis gara kanaan egaa Oromiyaanis kanarraa bilisaa miti. Oromiyaa keessattis geggeessan jedhama. Haayiluunis fuulduratti isinitti himna. Kuni hundi kan nutti agarsiisu maalidha? Inni wanti tokko wanti asirratti baruu qabnu eenyutu waraana kana geggeessaa jira? Eenyutu waraana kana duuba jira? Waraana kana duuba kan jiru qaamni tokko jira. Waraana kana duuba kan jiru qaamni tokko qaamni sirriitti hidhatee socho'uu fi waraana kana duuba jiru jira jechuudha. Kanaaf amma akka isaan jedhanitti warri Zammana Kaaseefaa yookiin immoo humna Amaara humna addaa Amaaraa kan jedhamu kophaatti hundaa'ee jira jedhanii Zammana Kaaseefaa kaa'anii jiru. Isaaniitu loltuu biyyattii rukutee jedha. Kan raayyaa ittisa biyyaa kan rukute isaa yeroo saglaffaadhaaf illee wal waraannee jirraa jedha namtichi kun. Kanaaf akka namtichi kun mataa isaatiin Zammana Kaaseefaa loltuu biyyattii akka rukutan ifa baasee jira. Dhugaatii jira. Garuu tarkaanfiin fudhatame tokko hin jiru. Gara tokkoon waraanni kan jalqabe waraanumti jalqabe kan ittiin jedhanii warra loltuu isaan eeguu dhaqe isaan irratti tarkaanfiin fudhatame. Halkaniin loltuu sanaa rukutanii loltuu sana rukutanii innaan loltuun biyyattii tokko gaafa rukutamuu riyaakti gochuu qabaa isatu waraana jalqabee. So waraana biyyattii sana yoo qaamni tokko hin rukuta ta'e qaamni sun yakkamaadha jechuudha. Yoo itti dhukaase illee yakkamaadha jechuudha. Garuu isaaniin yakkamaa jechuu hin dandeenye. Waraana irratti gaggeessanii rukutanii ajjeesanii waan barbaadan godhanii isaanii har'a gaarraa yakkamaa miti. Warri mirga ofiitii qabsaa'u immoo yakkamaa. Warri mirga isaatii hacuucamneeti jedhee warri bahu kuni loltu sababni isaanii shiftaa taatanii loltuu irratti yookiin milishaa irratti dhukaastanii kanaaf hidhamtanii maalii jedhanii kanaaf shororkeessaa jedhamanii jedhameeti shororkeessaa jedhama. Qaamni kun garuu shororkeessaa jedhamne goota jedhameeti mootummaa guutuun warri bulchu guutuun kan isaan ba'anii simatan. Garaagarummaan keenya iddoo kana jira. Garaagarummaan kun warri kana akkasitti otoo loltuu biyyattii akka barbaadanitti rukutan waan barbaadan godhanu harka irra qabu maaliif mootummaan kan isaanii waan ta'eef. Mootummaan kan isaanii waan ta'eef mootummaan isaanii kan isaanii yoo barbaadan waan barbaadan yoo godhan suni rakkoon qabu. Loltuu biyyattii ajjeesanii dhiisanii rukutanii rakkoon qabu. Maaliif isaan waan ta'eef. Akkuma wal rukutaniitti akkuma obboleewwan lamaan wal rukutaniitti wal lakkaa'amuu fi obboleewwan lamaan araarsaniitu madeessu. Warri kun garuu alagaadha. Warri kun garuu miseensa biyya sanii miti yookiin lammii biyya sanii miti. Kanaaf isaan waan tokko godhanii gaafa jedhanii isaan irratti seerri shororkeessaa hin hojjetaa, seerri maarii hin hojjetaa, yakki hin hojjetaa, maarii godhamaa isaan suni adabamuu qabu, ajjeeffamuu qabu, maal ta'uu qabu, barbadaa'uu qabu isaan sun. Isaan san wajjin hin araarri hin jiru. Kanadha kan nuti argaa jirru. Gama biraatiin
kan argaa jirru asumatti abini kana dura walitti bu'iinsi jidduu isaanii akka jiru dhageenye jirra. Walitti bu'iinsi jidduu isaanii akka jiruu fi gara tokkoon warri abiyyi ofitti qabee aangoo kenneef jira. Warri kun immoo cinaatti dhiibamne aangoo hin arganne warri jedhan jiru. Egaa warri aangoo argatan kun warra Wallooti. Warri immoo aangoo dhabe kun warra Goojjamii, warri Gondarii sabni tokko jiru. Kanaafi warri Goojjam dhiibamne jira waan jedhaniifi amma isaan walitti ka'anii jiru. Kanaafi isaanii walgahii ifama. Walgahii hatattamaa waamanii jiru. Walgahii hatattamaa waamanii walgahiin kunii Finfinneetti boruuf iftaan gaggeeffama. Boruuf iftaan kan gaggeeffamu kanarratti egaa wal gamaggamu jedhamee jira. Keessattuyyuu Amaara qoqqoodanii jirtu. Tokkummaa Amaaraa dhabsiistanii jirtu. Oromoon Walloo keessa jiraata jettanii lafa Amaaraa Oromoof kennitanii jirtu. Beekamtummaa kennitanii jirtu. Jedhanii warra amma aangorra jiru kana qorachuudhaaf akka deemanidha. Kana jechuun waan tokko nutti agarsiisa. Gara faannoon amma walitti garagaruun kuni faannoo jedhaman, faannoo Amaaraa jedhamanii fi humni addaa Amaaraa jedhaman kuni lamaan walitti garagaruu fi warri kutuun kuni lammaffaa abin jidduuttis walitti bu'iinsi kun uumamuu jechuun naannoo Amaaraatti wanta daffaa jirutu jira. Wanti ifatti hin baane garuu lafa jala wanti daffaa jirutu jira. Inni suni yeroo dhiyoo keessatti egaa daffee bilchaatee waan ifatti mul'atu ta'uu danda'a. Akkuma kana duraa sanaa jeequmsa garaagaraa fa'aa fiduu danda'a. Kanaaf kana waan walumaanuu ilaalluudha. Garuu inni guddaan fi inni rakkoo guddaan akka bu'uuratti kan laalamu rakkoo waljibba naannoon jira. Naannoodhaan wal qooduunii fi saayikoolojii garaagaraa qabaachuun isa sirriitti mul'atudha. Amaarri reefudha. Amaarri waggaa 2 waggaa 3 Amaaraa saayikoolojii kan jedhu kun kan dhufaa jiru. Still Amaaraa saayikoolojiin Amaarri qabatamaan waan kana jedhu hin qabu. Even agreementiidhaaf jechuudha. Simbool irratti mataa isaaniitiin alaabaa biyyattii sana ishee lumuxxii sana qabachuudhaan ala wanti warratti walii galan jiru. Inni suni kan federaalati, inni suni kan Amaarati, agammaa wanti walii galan jiru. Yoo inni suni kan federaalaa ta'ee kan Amaaraa adda ta'uu qaba federaalatii fi kan naannoo wal fakkaachuun qabu. Maaliif federaalli kan waliiniti kan naannoo kan biraati. Kanaafi isumarratti mataa isaatiin symbol crisisiin mataa isaatiin jira. As a symbol level walii galteen qaban Amaarri jechuudha. As a symbol level.